Danaa Yaaballoo Gallabuun bulchiisa magaalaa Yaaballoo ganda Garbii Yaaballootti dhalatee guddate. Sababa dhibee pooliyootiin qaama miidhamaa kan ta'e Danaan umurii isaa barumsaaf dhaqqabnaan akkuma ijoollee kamiiyyuu mana barumsaa galee barachuu eegale. Haa ta'uutii maatii harka qalleeyyii irraa waan dhalateef meeshaalee barumsaaf isa barbaachisan guuttachuuf hojii rifeensa sirreessuu jalqabe. Miidhaa qaamaa qabuunis osoo hin daanga'in hojii kana hojjechuun galii argatuun of gargaaruun hanga kutaa kurnaffaattis barateera. Rifeensum kan sirreessaa waan dhibii kan hojjan namillee gargaarsa dhibiillee kan qabnu rabbi malee kanumaan uf barsiisaa ufumaan uf barsiisaa iddiriidhaani iddirii sunillee ittiin galaa kiraayillee anumaan mata mana hin qabu boota hin qabu jennaan man biyya galaa kiraayi baasaa sunumaan barachaa achiin baradhaa achiin waan curkan hin qusadhaa irra qusachaa kiraayi baafachaa ka kiraayi baafadhulleen kanumaa ka ittiin farda wayitiin ittiin deemulleen gaarii wayitiin ittiin deemullee kanum keessa qusadhaa nu jedhu kutaa 10 obbaafadhee jechuudha. Barumsa isaa hanga kutaa kurnaffaatti erga baratee maatii horachuun amma abbaa ijoollee 5 kan ta'e Danaan yeroo ammaas hojii isaa ijoollummaan jalqabee kana hojjechuun maatii isaa bulchaa akka jirus dubbata. Qaama miidhamuun sammuun miidhamuu miti kan jedhu Danaan hojii isaa hojjechuun jireenya isaa kan gaggeessu kanaaf namoonni isa jajjabeessan akkuma jiran namoonni muraasni haamilee isa tuqaniis jiraachuu hima. Miidhamuu jechuun sammuu miidhamuuniti. Sammuun qulqulluu eegi taateyyuu ati namni fayyaa waan hojjetu cuftuun hin hojjedhete obsaanii waan cufa hojjechuun dandeettu waan danda'amu waan qaamni miidhamaa tokko danda'u hojjedhu itti ba'a waan namni tokko argate caal ati argachuun dandeetta jechuudha. Guyyaa takkitansaa uffiduu hin dandeetta jechuudha. Namni jibbuu jira. Kagara immoo namni kun hojjeta mootummaa fa ta'ee dhufee nabir dhufee naasirreessinaan jedhee naasirreessidhee na jajjabees. Maamiltooti Danaa biratti rifeensa isaanii sirreeffatan Danaarraa waa hedduu barachuun ni danda'amaa jedhu. Danaan qaamni isaa miidhamaadha malee hojiin inni hojjetu garuu nama qaama miidhaminiin oli kan hojjetu. Nama kanarraan barumsa guddaa namni baratuu malee harkaa miila qabaataati hojjetee buluu danda'aati kan kadhatanii nyaatanu kan waan nama saamanii hatanii nyaatanu. Nam kanarraan barumsa guddoo argatu malaneera. Adde Buzaayyoo Mangistuu itti gaafatamtuu waajjira hawaasummaa bulchiisa magaalaa Yaaballooti. Bara 2015tti sheedii intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaaf qophaa'e keessaa tokko kennuufiin mana kiraa keessaa baasuuf hojjechaa jirraa jedhan. Amma maniin inni kee jirullee man kiraati manneen qaama miidhamtootaaf karaa himaaxatiin sheedotii hojjetamanii jiranii bara 2015 akka inni garanatti shift ta'ee yookaan man kiraam kee jirsun keessatti gar sheedii himaaxaa kana dhufee akka inni hojjechuu danda'u. Wanni nu yaannelleen in jira haa ta'uuti malee kaan immoo deeggarsa waan qaama miidhama tolfamu hundayyuu in tolchinaaf. Danaan dargaggootaaf dhaamsan qabaas jedha. Waan qabdullee qusachaa kallee rabbi irra kadhachaa hojjechuu waan argite hojjechuu odumaan kan xaradde hojjechuu wanni guddoon hojjechuu.